Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo Black Market yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Guyyaa har'aa akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa immoo baankota keessa guyyaa har'aa baankii Hawaashin qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankii Hawaashin biyyoota 6 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkuma jedhamu karaa itoo Black Market yookaan gabaa gurraachaan immoo biyyoota 20 jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraan manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon koo daqiiqaa gabaabaadha. Haa ta'u iyyuu malee fakkeenyaaf karaa itoo Black Market biyyoota 20 kana keessa karaa Itoophiyaatti yoo argatanii jechuudha. Keessattuu namoota Itoophiyaan ala jiru gara Itoophiyaatti birrii ergatanii baay'ee fayyadaa jechuudha. Viidiyoon koo fakkeenyaaf karaa itoo Black Marketiin gaafa ergattan dallaaladhaan meeqan oole jechuudha. Egaa salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Karaa itoo Black Marketiin illee ta'e akkasuma guyyaa har'aa akkuma jedhe karaa baankiitiin immoo baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Hawaashin qabadhee dhufee jechuudha. Biyyoota 6 kana keessa biyya tokko jiraattan isa ani jedhe kana baay'istanii argachuu hin dandeessu jechuudha. Kana gaafan jedhu immoo karaa itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan dhaabbataa miti jecha guyyaatti yeroo 2 yeroo 3 hojii jijjiiramuu hin danda'a jechuudha. Way saantii wayii dabalaa yookaan saantii wayii hir'isaa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee argachuun hin danda'ama jechuudha. Itti dhiyaachuun hin danda'ama jechuudha. Shallaganii itti dhiyaachuun irra ga'u fakki ammana ta'a jedhanii murteessuun bakka hin danda'ama jechuudha. Keessattuu karaa baankiitiin jechaadha. Karaa baankiitiin fakkeenyaaf dhaabbataadha jechuudha. Karaa baankiitiin yoo geeddarame yookaan torbanitti yookaan torban lamatti yookaan guyyaa 4-5tti malee dhaabbataadha. Karaa baankiitiin akka itoo Black Marketii guyyaatti yookaan sekenditti hin jijjiiramu jechuudha. Itoo Black Market onlaayinii irra jiran yookaan saantii wayii dabaluu yookaan saantii wayii hir'isuu jechuudha. Egaa gabaabumatti kanaan qabadhee dhufee jechaadha. Akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomaan riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Gabaabumatti guyyaa har'aa karaa itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 15 dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni akkuma kaleessatti jira fakkeenyaaf kan akka birriin Chaayinaa akkuma kaleetti jira. Birriin Paakistaan irree, Indiin irree, birriin Yemen, birriin Turkii liiree hin daballe jechuudha. Isaan kun 5 akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Hin daballes hin hir'isnes jechaadha. Biyyoota 20 qabadhee dhufe keessa garuu biyyoonni 15 immoo dabalanii jiru jechuudha. Biyyoota 20 keessa biyyoonni 15 guyyaa har'aa dabalanii jiru jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiima 05 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaashin birrii 100 fi birrii 35 fi saantiima 01 kan itti aanu Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiima 62 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashin birrii 88 fi saantiima 12 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiima 91 Hoomaan riyaalli tokko karaa itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 18 fi saantiima 80 kan itti aanu Duubaa dirhamiin tokko karaa itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiima 86 akkasuma Duubaa dirhamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashin birrii 33 fi saantiima 19 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko
karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 94 akkasumas Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 32 fi saantiba 50. Inni itti aanu Kuweetii diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 27 fi saantiba 58. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 27 fi saantiba 88. Kan itti aanu Chaayinaa Yawwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 43. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 42. Kan itti aanu Paawundi Sterling tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 17 fi saantiba 13. Akkasuma immoo Paawundi Sterling tokko guyyaa har'aa karaa baankota keessa immoo baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 83 fi saantiba 69. Kan itti aanu Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 76. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 47. Kan itti aanu Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 1 fi saantiba 64. Koroonnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 75. Kan itti aanu Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 98. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 27. Kan itti aanu Yemeen riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Israa'el shekiliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 12. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetti dootti koom yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankota keessaa guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha salphumatti. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechuudha. Egaa innis jechuudha warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni Joordaan mana madaabii jirtanii dinaara biyya sanii miti kan fudhatanii doolaariidha jechuudha. Beerut yookaan Libneen birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaati jechuudha. Birrii Beerutii jechuudha. Xiqqoo akka birrii Yemen fakkeenyaaf 0 saantiba 66 jechuudha. Birrii tokko Itoophiyaa hin ga'u jechuudha. Akkasumas birrii Paakistaan 0 saantiba 56 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Kanaafuu salphumatti birrii biyya sanii osoo hin taane isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'ee jira jechuudha. Immoo asirratti naannoo doolaarii 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jechaadha. Isaan kana sadan keessa isin garuu kan fudhattanii
Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruutii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarket dootti koomii yookaan gabaa gurraachaan Ameerikaa doolaarii tokko birrii 100 fi birrii 61 fi saantiima 05 irra eeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin ergattan baankota keessa immoo baankii Awaashii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruu jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 35 fi saantiima 07 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara miti jechuudha. Warroonni Beerut yookaan Limneen jirtan immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.